Gaaffii barattoota baay'ee. Barattoonni tokko tokko sa'aatii dheeraa qo'atan, garuu qorumsa baay'een hojjetan. Barattoonni tokko tokko immoo kilaasii keessatti baay'ee hirmaatu. Akkasumas yeroo qo'atanii fi nama qo'achiisan baay'ee ciccimoodha. Garuu bu'aan qorumsa isaanii gadi bu'aadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Inni kun maaf ta'e isinitti fakkaata? Har'a dogoggora gurguddoo 5 qormaata keessan irratti gonkumaa gochuu hin qabne isiniif qooduu dhufeera. Isaan dura garuu wanti isin dagachuu hin qabne bu'aan qorumsa keessanii ol ka'uu yookaan gadi bu'uun qophii isin qormaata sanaaf taasistan ibsa malee eenyummaa keessan akka hin taane beekuu qabu. Eenyummaan nama tokkoo bu'aa qorumsa isaatiin hin madaalamu waan ta'eef. Gara mata duree keenyatti yoo deebinu dogoggora guddaa yeroo qormaata barataan dogoggoru keessaa inni tokko dhiphachuudha. Dhiphachuun qorumsa hojjechuu dadhabuurra darbee balaa biraatiif illee nama saaxiluu danda'a. Dhiphinni kunis sababa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf qormaata irratti waa'ee kufuu fi darbuu yaaduu, akka tasaa gaaffii cimaa yoo dursee dhufe hunduu akkasuma jechuu fi yeroo suma irratti gubuun dhiphinaaf nama saaxila. Gaaffii cimaa irra darbuun dhumarra yaaluun amala beektotaati. Erga kilaasii qormaata seentanii booda hanga qorumsi isiniif dhufutti baay'ee hin qo'anne boqonnaa sana seeraan hin dubbisne jechuun of jeequrra hamman beeku nan hojjedha jechuun of amansiisuu yoo danda'ame immoo kadhannaa sammuu gabaabaa ta'e taasisuun baay'ee filatamaadha. Kennaan uumaa keetirraa siif kenname tasumallee si bira darbee lafatti hin kufu. Akkasumas nama biraatiif hin ta'u. Kanaaf dhiphinaan osoo hin taane gammachuudhaan kennaa uumaa keetii fudhachuuf qophaa'i. Inni lammaffaan immoo oduu sobaati. Amalaa fi dandeettii oduu sobaa keessaa inni tokko barataan dandeettii ofiitti akka fayyadamne taasisuudha. Wantoonni yaada kee gargar facaasan dandeettii fi xiyyeeffannaa kee daandii irraa maqsuun qophii qormaataaf taasiste si jalaa gufachiisuu danda'u. Inni kun immoo bu'aa qorumsaa kee irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Oduu sobaa sooshaal miidiyaa yookaan namoota oduu sobaa waliif gad oofan irraa fagaachuu fi wantoota sammuu keessan jeeqan dhabamsiisuun xiyyeeffannaa qorumsaaf qabdan guddifachuu dandeessu. Odeeffannoon hin barbaachisu jechuu koo miti. Odeeffannoo sobaa nama burjaajessan kan dhugaa caalaa dhugaa fakkaatan baay'eetu jira jechuu kooti malee. Inni sadaffaan of kunuunsuu dhiisudha. Yeroo qophii qormaataaf kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Hirriba aarsaa gochuun, nyaata gahaa nyaachuu dhiisuu fi sochii qaamaa tuffachuun hojii hubannoo fi fayyaa waliigalaa kee miidhuu danda'a. Boqonnaa gahaa argachuu, nyaata gaarii nyaachuu, bishaan gahaa dhuguu fi hirriba gahaa ta'e rafuun dandeettii waa yaadachuu keenya dabaluu danda'a. Keessattuu hirriba gahaa rafuu dhiisuun dogoggora guddaa dandeettii waa yaadachuu keenya gadi buusuu danda'udha. Inni sadaffaan immoo of shakkuudha. Of shakkuun dogoggora guddaa qormaata kee gufachiisuu danda'udha. Dandeettii ofitti amanuun qormaata kamiyyuu milkaa'uuf furtuu isa jalqabaati. Of shakkuun ofitti amanummaa ofii xiqqeessuu, yaaddoo ofitti dabaluun sodaa keessa seenuun qophii qormaataaf taasiste irratti miidhaa uumuu danda'a. Kanaaf ofitti amanuu, yaada gaarii yaaduu fi yaada milkaa'inaatiin qorumsa sanatti dhiyaachuuf filatamaadha. Inni shanaffaan immoo daqiiqaa dhumaa irratti dhiphachuudha. Dogoggora yeroo qormaata balaa guddaa qabuu fi salphaatti nu gufachiisuu danda'u keessaa inni tokkoo fi tokkoffaan daqiiqaa dhumaa irratti dhiphachuu yookaan rifachuudha. Wantoota daqiiqaa dhumaa irratti dhiphinaaf yookaan rifaatuuf nama saaxilan keessaa inni tokko tasgabbii dhabuudha. Gaaffii hundumaa ariitiidhaan hojjechuuf yaaluun burjaaja'uu, dadhabbii fi gara dagachuutti nama geessuu danda'a. Fakkeenyaaf deebiin haa ta'u osoo beektuu harkaan daaguutti ba'uu dandeessa. Inni biraa immoo gaaffii cimaa yoo dursee dhufe isuma irratti yeroo ofii gubuudha. Gaaffii nuti hin beekne yoo dursee dhufe irra darbuun dhumarra yaaluuf filatamaadha. Dogoggora gurguddoo 5 kana irraa fagaachuun bu'aa qorumsa keessan hanga yaaddanii ol fiduu dandeessu. Gorsi kun yoo isinitti tole gorsa qormaataa fi tooftaalee qo'annaa dabalataa argachuuf laayik, sheer akkasumas sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Qormaata keessaniif carraa gaarii. Qabxii yaaddanii ol akka fidda shakkii tokkollee hin qabu. Hanga viidiyoo itti aanu wal agarrutti nagaatti.